وبركاته. أكم نجا فيا جرتني ماتي وكي نجا فيا والله الحمد لله رب العالمين. يا كم جرتني والله سيادي جرا والله اسمي رابدو منا يتشونا كم يسني هما والله ماتي كي أنا تنتولي برومسة تنقبي برومسة تكون مو إيجالني تنين بيتني حاجة قتينا مقافتو baay'ee gatii nama gaafata jechuun duruma eegaluu abu malee yoo eegalaniin booda immoo balleessuun baay'ee namatti ulfaata. Bakka barumsumaaf badee biraazarii waliin barannaa isa waliin qo'annaa inni maastarsii barataa jira jechuun bakka isaan beeytanii amma dhiisii inumaayyuu kana dhiisitiniin nutubii kana dhiisitiniin barumsa kee seeraan bara'uutiniin giraajeetii go'inaan jedhanii beeytanii animmoo wallahi suusii natti ta'e bakka maatii haguma qabu sanitti namni shanis na laalu namni shanis na hordofu shananuma santu bakka komentiin isii natti tola beeytanii baay'ee natti tola jechuun namni bar maatiin namaa kun hordoftoonni nama baay'ateef hin jaalatani xiqqaatillee hin jaalatan haguma warri guddaa jaalatu san anallee nama shanis taatu qixuma san garaana nyaatan qixuma san jaaladha odoo yeroo mara komentiin keessan ka arrabaatu natti tola miti ka jaalala miti ka wanta gaarii wanta na ijaaru wanna barumsa irraa arga'u bakka wanta tokko hanqinni kiyya komentii na gootan isaa jechuun kan maal arrabaatu maaliif kalaas bakka namni wannum itti fakkaatu ilaalcha isaa hojjetaa miti wanta ilaalcha isaa ta'eef jechuu ilaalcha nama tokkoo immoo adii rakkoon qabu maaliif bakka biroo taran soo waan akkasiisan isiniin jedha barumsaaf isinirraa badee hin badii bakka wallaahi jechuun barumsa jechuun ka hanga aarsaa gaafatu hin beeytanii sadarkaa olaanaatti immoo baay'ee rakkisaa yeroo duraa kana immoo introdakshinii wanna ta'eef hunda walitti qabata beeytanii hunda waan walitti qabatuuf baay'ee rakkisaadha. Saniif bakka yeroo maaliif irra jiraa piliis naan jedhan maatiin beeytanii maatii sodaadha isiniitu maal daqiiqama 5 10 haguma taate takka illee silaa huma jedha isaan sodaadha naan lolan jeetaniin sodaa maaliif yoo successiin taatu yoo onnoon kee attentionin kee gara na waan ta'u ta'e successiin taatu successii waan hin taaneef please barumsa kee itti fufi kana dhiisinaan jedhan garuu homaa gochuu hin danda'u animmoo bakka jechuun wanti onlaayinii hundas nama jabeeytanii wanti sooshaal miidiyaa kun hanga tokko bakka osoyyuu aaranii itti zanaa jedhan waan ta'eef hanga takka bakka akkam isiniin jaare isinii galaa mire isinii 21 century waa baay'ee ittiin himanii beeytanii isinii gala waan ta'eef waan akkasiiti mee akkam jirtan nagaa fayyaanaa jirtanii baga jiraattan isin jaaladha ijoollee tiyyata biyya arabaa isin jaaladha kan gara maraatu ima jaaladha ispeeshaalii ijoollee biyya arabaa hin jaaladha baay'ee isin jaaladha hanga isinitti immoo ol isin jaaladha baganaa jiraattanii ammallee naaf jiraadha dalagarraa akkam jirtanii isinitti haa toluu sirriitti dalagaa bashannanaa dalagaa inshaallah rabbi isinii haa guutu isinis guyyaa tokko galtanii maatii keessan waliin aanaa aalii keessan waliin fataa jettanii nama ifaa jetu wanta tokkotti bu'aa soo ifaa jenni bakka nama jirurratti ittuma fufa jechuu nama jirurratti ifaa jedhe ittuma fufaa inshaallah yoo inshaallah du'aayi naa go'a du'aayi keessan barbaada du'aayin keessan garuma maraanuu na fayyada ishi du'aayin keessan na fayyada waan ta'eef du'aayi sirriitti naa go'a barumsa illee haalaafisu yaa barumsi tokko ulfaata akkam laangujii gaafata beeytanii jechuun afaan sirriitti gaafata afaan ingiliffaa laangujii kana waan gaafatu perfeekti ta'uu qaba yaa'u jechuun sadarkaa olaanaatti yaa'u
dirqamu malee so yeroo tokko tokko immoo laangujii bara abeetanii sa'aatii ta'ussanti sa'aatii taate wayii maaliif iskiilii kiyya diivilooppii go'uuf dirqamamu iskiilii ofii hoo diivilooppii go'inillee argite barumsa bichaa sadarkaa guddaa gaaniitinii yoo deebi'aniitiin immoo dandeettiin namaa immoo leesoo taate akkam saayikooloojikaalii hanga tokko nama miidha jechuun wanti beekaniif iskiilii ofiillee diivilooppii go'aa deemuun it is best isin beektan kun isinittiin himamu akka isin jaamee akkamnaaf jirtanii nagaa fayyaanaa jirtanii wallaahi alhamdulillah nagaa jira jechuun yaa iddoon itti bara immoo mannu Finfinnee waan ta'eef kanaaf baay'ee argitanii jechuun achi deemanii achi deebi'anii yeroo duraatiif garuu of dura inshaallah rabbi jedhee gara Adaamaa jijjiiradhaan jira biraanchiin kaampaasii sanii waan jiruuf amma garuu yeroo duraatiif Finfinnee maturaa isiniin jedhaa mi'a akkam jirtanii isin nagaa jirtanii fayyaa jirtanii mi'a yoo barumsa irratti waan deeggartan ta'e video kana share like du'aay naa go'aa ka subscribe goonillee subscribe naa go'aa maatii kiyyaa isinuma qabaa pilaas dammo Oromootiyyaa please na gargaara jechuun osoo firii ta'ee olumaa gadi fiigeetiniin wanta haarawaa wanta isin gammachiisu wanta isin barumsa irraa argattan wanta baqa argite wanta akkasiisan hin qopheessa silaa wanta silaa nama barumsa kennu wanta silaa namni baqa waa itti gammadeetinis jedhu tokko garuu hin dandeenye akkasitti naa ta'uu hin dandeenye maaliif faamiliin baay'ee barumsa irratti baay'ee natti honnu jedhan kalaas please baqa erga barumsa jetti bara'u yoo dura isteetiin odoo karaa kana fuufte itti fuuf innasoo barumsa irratti erga seenteen booda immoo balleessuun hin ta'u jedhaniitanii jedhan malee silaa iddoo mara fiigee waan isin barbaadan waan isin gammachiisu ni qopheessa humaa jechuu miti dalagaa biyyatiyyaa soo baqa namoonni waliin wajja'ullee hiriyoonni tiyya baay'eetu jira ka beeku innaa silaa akkasittillee jechuuf ati ba'e namni tokko barumsa qabateetanii immoo olii gadi fiigee hoo jedhe haardii namatti hin tolu beetanii innaa na gargaaraa baqa akkanumatti yaadumaan laalaatiniin inshaallah isinis guyyaa tokko yeroo isin barumsaan biizii taatan anillee isin cinaa abbadha wanna ta'eef isinillee amana cinaa abbadhaa innaa baqa na gargaaraa isin jaaladhaa isin kabajaa maatii kiyya baganaa jiraattan wallaahi baganaa jiraattan isin jaaladha yeroo mara akka isin jaaladhu xiqqoo sakandii takka hin dogongorinaa akka carraa ta'eeti baqa biraadarii na biraa deemnan yannoo hagatana baqa maatii wallaahi isinuma yaadeti wanna akkana isinin jedha innaa baqa share like subscribe naa go'aa okay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh rakkuma kiyya kan isinitti himuuf gadi ba'e malee jechuun waan gaarii waan nama gammachiisu tokkos qaba'eetiin hin dhufne jechuun baqa akkam maatii makiyya kana garaa na nyaattan yoo isin argu jechuun baqa namaa miti ree namni yoo ta'e bar namni seensii qabaa miire sanumaaf malee waan biraatiif miti innaa inshaallah of dura waan gaarii wal agarra.